ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبلي والإسلام ربين كينا سبحانه وتعالى قرآنك ستي قصالي بايئين ودبر سيجرة قصالين كنين أمو أكبو أكي سابو فنوف أكا أغرتي برنوت بايئي كيسا أرغنوف كنين كيسا قصة نبي الله موسى عليه السلام. ربين كينا سبحانه وتعالى قصة نبي الله موسى كان بل لسي إيرسي قصالين وحاسا وقرآن كيسا كيسا إني صدركا دراك أبتو إسا كناف ربين كينا سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام أمتا أغرتي ججبا كيستي إسا أكا إرغمو ولي سنس فرعون في أمتا إساتي فرعون نما أني ربي يدي فرعون نما أني ربي يدي زمن سن كيستي موسى عليه السلام إرغمو هيدا ججولا كنافو ربين كينا سبحانه وتعالى أمو دنديتي إسا أكا إني جبارين تي akka inni waan marratti ammoo dandahaa ta'e wanni tokko akka isan hin dhibne nuu mul'isa jechuudha. Kanaafuu Fir'aun manaama wayii arge. Manaama arge san akka hiikaniif kahanaa fi fakkaata isaanii gaafate. Wayita gaafate nama ilma dhalatutu jira. Ilmi dhalatu kun ammoo badiin biyyateetii fi mulkii keetii isarratti ta'a jedhaniin. Kanaafuu ilmaan dhalatan ajjeesuu jalqabe. Ilmaan dhiiraa fixuu jalqabe. Zamanni akkasitti deeme. Banii Israa'il ummanni yeroo san Masriin keessa Gibxi keessa jiraatan ummata Fir'oonaa kana tajaajiluu turan. Ummanni baniin Fir'oonaa kun hin sodaate ijoolleen dhiiraa ajjeefamaa jiran. Ergasii namni nu tajaajiluun argamu jechuu sodaatanii isaan mari'atanii isatti himan. Kanaafuu bara tokko ajjeesee bara tokko dhiisuu jalqabe. Bara inni hin ajjeefne san keessatti Haaruun dhalate. Bara inni ajjeesu san keessatti Muusaan ulfaayee dhalate. Ulfi isaa akka ulamaan jedhatti baay'een beeksisuu ture. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa rahmanni isaa hikmaan isaa ajaa'iba. Kanaafuu Muusaan alayhi salaam wayita dhalate haati isaa baay'ee sodaa qabdii turte. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جئ ربين كان سبحانه وتعالى هي صدات هذا موسى ربين كان سبحانه وتعالى هوسي جدين yoo sodaatte hoosisuu yoo sodaatte baharatti yookaan immoo bishaanitti darbi jedheen yoo sodaatte bishaanitti darbi jedheen hin sodaatin illee hin yaadin illee sii deebisuu henna sii deebifnalle jedheen ilma kana ergamtoota irraallee isa goona jedheen subhaanallah rabbiin keenya jalla fi ulaa san booda haati hin darbite warri Fir'oonaa ni fudhatan aduwwii ofii mana ofiititti harka ofiitiin guddisutti seenan jechuun subhaanallah seenaan bal'aadha gabaabsineeti. Kanaafuu mana Fir'oonaa keessatti haala bareedaan nyaatee dhugee guddatee taphatee baratee guddate Muusaan alayhi salaam waan baay'ee baratee funuuna baay'ee baratee guddate. San booda guyyaa tokko osoo magaalaa keessa deemu nama lamaa kan wal lolu arge tokko agartee ka ummata isaa irraa ta'e ummata Fir'aunaa irraa ta'e tokko ammoo ummata Muusaa irraa ta'e kan wal lolan arge. Inni ka warra agartee banii Israa'el irraa ta'e na dhaqqabe Muusaa jedheen na gargaari jennaan Muusaan dhufee kaanuu itti dha'ee namtichaan usuu du'e. Muusaan rabbitti deebi'aa rabbii kun dalagaa sheexaanaati.
inni ammoo nama jallisaadha shayxaan yaa rabbi naa araarami jedhe kanaafuu muslimni tokko yoo dilii tokko darage kara rabbii dafee deebi'uun isarra akka eegamu beekutu nurraa eegama jechuu hin nadaama jechuu Muusaan rabbiin illee araarama kadhate rabbis ni araarameef san booda borumtaallee huma akkasittu argame namummaan kalee sun nama biraatiin kan wal lolu arge xab'aan namtichi inni kalee dha'e sun hin du'e ammas ka biraa waliin wal lolaa jira namni kun edduu kana namni wayii alaa fiigaa dhufe Muusaa ummanni sitti mari'ataa jira bayii dheessii bayii si ajjeesuu hedan jedheen Muusaan sodaatee cinqame wayita kana karuma miilli isaa isa oofe magaalaa tanaa bahee tare jechuu rabbiin keenya subhaanahu ta'ala garuu isan ganneen maal jedhe asaa an yahdiyanii sawaa as-sabiil jedhee rabbii keenya wayita kadhate rabbiin karaa qajeeluma isa qajeelchi jechuu karaa madiyan itti ummanni inni arge ummata bareedaa wal gahe inni illees waan toltuu achitti dalagatee san booda rabbiin keenya subhaanahu ta'ala haga achi jiraate wayita deebi'u karatti rabbiin keenya subhaanahu ta'ala isa dubbise وناداه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا جل ربك جل في علاه هند بسير ربك سبحانه وتعالى كنافو موسى كليم الله وكلم الله موسى تكليما جل ربك سبحانه وتعالى موسى ربك إرجاء ويتجل كبت كنيف دبي إسات أفي رب أسو جبريل اللي دون جرات ربك سبحانه وتعالى دبسين دندتي إسا ربك سبحانه وتعالى روما هنكبو هندي بموسى أمة فرعون في أمة إسا وامو جل كبي كأجل أمة أكأس دي بأوامو جل كبي قرو جلني إساني اتفوفي جنان akkasumatti agartee Muusaan alayhi salaam agartee bahuun isaanirraa barbaadame jechuu eessa biyya sanirraa kara biyya ofii deebi'uun kara ardil muqaddasa san booda osoo deem bahara yeroo itti gahan hin sodaate hin cinqame ummanni Muusaa waliin jiru kanaafuu rabbituuna waliin jira hin sodaatina jedheen rabbillee ulee harkaa qabdu saniin bahara dha'e jedheen فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كرات كيس ديمانيك كيس بيان فرعون جرى دقبه هنسين ان اللي بهرت جندي اسا وقامو جيشي اسا والجنسين الله اكبر ربي كان سبحانه وتعالى موسى في امه اسا بهر سنكرا غدي كيس باسي فرعون في امو ابغرتي هردفتوت اسا اچ كيست ربي كان سبحانه وتعالى هلاك اسان غدي جچو اسان بليس اچ كيست ربين كنا سبحانه وتعالى فرعون قال هذه الأنهار تجري من تحتي كجداتور أجرتي لجين نجليات تنا إن أرجتني كجداتور ربين كنا سبحانه وتعالى بشانو مثلا قبا إسا أكيا إسا كيستي أمني إسا تأو ربي إسا قول إجتشو سبحان الله كنافو يا أبولي وان إسلاما إجتشتو نرى إجمجتشو لا ربين كنا سبحانه وتعالى agartee dandahaadha waan maratti xalaata inni eeggataa turettu sababa isaatiin rabbi isa balleessee fir'auna ani rabbi jedhe rabbi dhuma isaa akkasitti taasise rabbiin keenya karaa qajeelaa nu haa deebisu karaa qajeelummaa irra nu haa jiraachisu wallahu aalam wasalli allaahumma wasallim alaa nabiyyina muhammad wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu